Ibsa ejjennoo haala yeroo irratti qeerroo walloo irraa kenname hagayya 28/2022. Akkuma beekamu hagayya 24 irraa jalqabee lolli kaaba Itoophiyaa humnoota waraana Tigraayii fi humna mootummaa federaalaa liyyuu haayilii fi faannoo Amaaraa jidduutti eegalamuun isaa miidiyaaleen sabqunnamtii idil addunyaa hundi gabaasaa jiru. Qaamonni wal lolaa jiran lamaanis abalutu waraana kana dursaan jalqabe jechuudhaan wal haa komatanii malee ifatti lola akka jalqaban ibsanii jiru. Lola marsaa jalqabaa humnoota kana lamaan jidduutti godhamaa tureen ergaa badii guddaa gama lubbuu namaa fi qabeenya biyyattii irra gahee fi gaaga'ama guddaa naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaar godina addaa Oromoo Walloo dabalatee irratti dhaqqabsiiseen humnoonni Tigraay TDF gara gaddugaleessa biyyaa fi godina Shawaa Kaabaa aanaalee Dabrasiinaa fi Xaadmaa barri gahanii booda of duuba deebihanii Tigraayitti galan. Ji'oota muraasaaf lolli dhaabbatee wanni araaraas dubbatamuu eegaluun isaa ni yaadatama. Falli araaraa milkaa'ina dhabuu fi waliigalteen uumamuu dhabuu isaatiin lolli marsaa lammaffaa deebihee uumame kuni gama hundaan dhiibbaa fi haleellaa duraan ilma namaatii fi qabeenya biyyattii irratti akkasumas gaaga'ama ummata irraa gahaa ture dachaan akka dabaluu danda'u sodaa qaban xiinxaltoonni siyaasaa fi dhaabbileen idila addunyaa sodaa qaban ibsachaa jiru. Lolichi hatattamaan akka dhaabbatu gaafatanillee waraanichi garuu itti fufee jira. Nuti qeerroon walloo miidhamaa fi gaaga'ama waraanni kaabaa inni marsaa tokkoffaa ummata godina addaa Oromoo Walloo irraan gahe keessattuu sababa lola kanaatiin miidhama jabaa lubbuu namaa badii takka malee jumlaan rashanaman ilmaan walloo lubbuun jiraachuu fi dhabamuun isaanii hanga har'aa hin beekamne manguddoo sheekolee fi olomaa'in biyyaa sababa kanaan mana hidhaatti guurramanii qeerroo fi qarreen sabboontoota ilmaan Oromoo Walloo kan oromummaa isaanii qofaan hidhaatti guurramanii fi hijaa haloo humnoota Tigraay humnoonni finxaaleyyii faannoo Amaaraa bulchiinsa godinichaa waliin tahuun ilmaan Oromoo Walloo irratti bahatan madaa fi godaannisa yoomiyyuu hin fayyamne nurratti dhiisanii darban. Kunis kan tahe bulchitoonni godinichaa ummanni lola isa in ilaallanne kana keessatti qooda akka fudhatu gochuun lubbuu qotee bulaa Oromoo Walloo hedduun harka finxaaleyyii faannoo ofiin jedhu kanaan akka nyaataman godhee fi dhiiga isaanii akka galaanaa lolaase yoomiyyuu kan dagannu miti. Seenaanis bara baraan yaadata. Osoma madaan bara darbee nurraa hin qoorin gaddii fi ta'ziyaan jumlaan nutti gale nurraa hin bahin dhiigni ilmaan walloo akka galaanaa dhangala'ee hin qoorin osoo ilmaan walloo xiqqaa guddaan badii tokko malee mana hidhaatti gidirfamanii lola marsaa lammaffaa jalqabe kana tumsuudhaan maqaa biyya baraaruuf jedhuun wareegamaaf akka of qopheessitan jechuun bulchitootuma godina kanaatiin waamichi godhamaa jiraachuu dhagahaa jirra. Gama tokkoon afaanuma baraniin ummaticha saamtuu fi saamsiftuu farda wayyaanee jedhanii ibsuma kana keessatti arrabsaa xiqqeessaa gama biraatiin lola eegumsa aangoo isaaniitiif akka of qopheessitan jechuun waamicha godhaa jiru. Ibsa ejjennoo bulchaa godina kanaa fi ergaa isaanii ilaalchite nuti qeerroon walloo nagaa fi hoffoltii ummata keenyaatiif jecha badii fi miidhaan akka yeroo lola marsaa duraa gaaga'amni sana caalu ummata keenyarra akka hin geenye waan barbaannuuf qaama kamuu caala aantummaa fi quuqama ummata godina Oromoo Wallootiif waan qabnuuf waamicha waraanatti hirmaadhaa gama bulchaa godinichaatiin godhame akka qeerroo wallootti kan dura dhaabbannuu fi morminu tahuu isinii ibsaa. Ejjennoo keenya dhimma waraana kanarratti qabnu bifa armaa gadiitiin keenyu kana ummanni godina addaa Oromoo Walloo guddaa fi xiqqaan ulamaa fi sheekoleen jaarsoleen biyyaa fi maanguddoonni qeerroo fi qarreen biyya keessaa fi biyya alaa jirtan
hawwanii fi qarreen akkasumas ummanni godina addaa Oromoo Walloo hundi keessan akka nuuf hubattanii fi nuuf qalbeeffattan isin yaadachiisuu barbaanna. Tokkoffaa waraanni kaabaa daangaa naannoo Tigraay fi Amaara jidduutti godhamaa jiru kuni sababa daangaa lafaatiin ka'ee gara biyyaatti guddataa dhufe waan ta'eef lola kallattiin Oromoota Walloo ilaallatu miti jennee amanna. Kanaafuu ummanni keenya gama kamiinuu keessatti hirmaachuu hin qabu. Lammaffaa humni waraana Tigraay fira Oromoo Wallooti miti. Osoo tahanii gaafa ummata isaanii baraaran silaa afaan finxaalayyiitti nu dhiisanii hin deeman ture. Liyyuu Haayilii fi faannoon Amaaraas fira keenya miti, diina warra gumaati malee. Kanaaf gama tokkolleen hiriirree waraana kana keessatti hirmaachuu hin barbaannu. Sadaffaa hundaa oli Oromoonni Walloo lola yeroo darbee irratti lubbuun namoota kumaan lakkaayamanii kan jumlaan aduu guyyaa raayyaa ittisa biyyaatii fi faannoo zamachaa Minilik ofiin jedhuun rashanan yoomiyyuu hin dagannu. Ilmaan Walloo hedduun kan lubbuun jiraachuu fi du'uun hin beekamne achi buuteen dhabamee dhibbaan lakkaayaman abdii kunnee barbaacha isaanii hin dhaabne namoota hedduun kumaan lakkaayaman kan sababa kanaan hidhamanii hidhaa murtii seeraa hin arganne dararamaa jiran. Akkasumas qotee bulaan qabeenya manca'eef barbadaa'e bakka buufachuu hin dandeenye. Kanaaf lola marsaa lammaffaa kana keessatti gita kamiinuu hin hirmaannu, waamicha bifa kamiituu hin fudhannu. Kan ka'ee keenya irratti nu rashanuu dhufuuf garuu of qopheessina. Shanaffaa moggaasaa maqaa daabboo dursaniin shanee fi deeggartoota wayyaanee jechuun ummata keenyatti moggaasanii ummata gama lamatti qoodanii tokkoon shanee deeggartoota wayyaanee jechuun gama tokkoon deeggartoota bilxiginnaa fi warra biyyaaf lolee du'e jechuun gama lammaniinuu du'a bilaashitti akka ergaa jirtan beektanii marti keessan gocha kanarraa akka of qusattan jechuun cimsinee dhaamna. Jahaffaa xumura irratti ummanni keenya kan darbirraa baratee qaamni isaaf yaadu tokkollee akka hin jirre beekee gama lammaniinuu waraana kanatti kan isa bobbaasu diina dhimma isa hin ilaallanneef ajjeesisiisuu barbaadu tahuu hubatee wal hubachiisee hin feenuu hin barbaannu kan darbe nu gahaa nuti lola kanarratti qaama kamuu deeggarree hin hirmaannu jechuun bilisa tahanii nagaha ofii isaanii hunduu aanaa fi gandoota isaanii irratti akka eeggatuu fi akka odeeffannoo waliif qooduu dhaamuu barbaanna. Nagaaf tasgabbiin ummata keenyaaf haa tahu, shira diinaan xaxamuu irraa ummata keenya rabbiin haa baraaru. Ibsa ejjennoo qeerroo Walloo hagayya 28 2022 Kamisee.